Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni bu'uureffama yookaan ijaarsa masjida taqwaa magaalaa Ardiim bira dhaabbataa turtan waan isin kennitaa turtan har'aan tana waan hojiitti hiikame keessaa waan tokko isin agarsiisuudhaaf wantoota ijaarsaa asitti dhiyeeffanne keessaa cirracha, dhagaa, feerroo fi simintoodha jechuudha. Waan kana dhiyeeffanne dhagaa makiinaa penetiree jedhamu 12 fi yuudii 5 buufannee jirra. Akkasuma cirrachallee makiinaa yuudii jedhamu 5 buufannee jechuudha. Akkasii iddoon jalaan qatteetii hundaa'u waanis bakka adda buufne akkasii jala jalaan isin beeksifna jechuudha waa hundaa'u. Koroona ittiin dhaaban makiinaa sinotiraak jedhamu 2 buufannee jechuudha. Asirrattillee akkasii dhagaan kabiraatis bakka qorqorroo saniin duuba jira, karaa guddaa irra jira jechuudha. Achitti buufneeti ganaa ol dabarsinaa akkasii bakki nuun kannaan achitti buusnee jechuudha. Feerroon ijaarsaaf buufamtillee kana fakkaatti. Akkasumatti baay'inni isheetillee 280 hanga tokko buufnee jala jalaa buufataa deemu jirra. Isaanillee akkasumatti islaamti. Feerroo kanatti aanee feerroo erga booda gara simintootti irraa jechuudha. Jilo, dem baru aplikasi ini kalau ini fori video. Dem. Fori anak sih dia sama bentar lagi dia. Nyata. Orang kita. Akkuma agartan simintoodhas akkanatti buusaa jirra. Simintoon buufanne kiisha 140 kuntaalatti kuntaala 70 jedhamti. Akkasii kanallee akkana buusaa jirra. Namoonni kennaa teessan kenna tarbiif jecha kennattanii kennaan teessan akkanatti hojiirra oolaa jirti jechuudha. Jala jala isin agarsiisaa jirra. Inshaallah yoo rabbiin jedhe fuula durallee akkanatti jala isin agarsiisaa deemna. Maaliif namni
waan takka yeroo kannate yoo wanni inni kannate sun bakka inni barbaade bakka gartee niyyaa isaa san galma san geesse hedduu gammada waan biraatillee akkasumatti kannatuu danda'a jechuudha. Osoo masgida kana qofaafullee hin ta'in kan biraatillee akkasumatti bakka khayriin irraa barbaadamtu hundatti ni sadaqataa jechuudha. Akkasii kanaaf jara isin garsiisu jirra. Hedduu galatoomaa jazaakumullahu khayran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?